yeroon dubbisu yaa lubbuu kiyya yaa damma kiyya utubaa jiruutiyyaa ati bar anaaf jireenya kana keessatti utubaa furtuu jiruutiyyaati si qabaachuu kiyyat hedduun gammadan jettu seetaa maaltu ta'e isinitti fakkaata? Akkami jirtan harka fuune daawwattoota kiyya. Meeseejiin takka maal jetti seetan bilbila kiyya irratti akkuma buutetti yeroon banee laalu garaan hundi dhaana jee waa maaltu ta'e jeetiin gadi godhee dubbisuu jalqabe. Yeroon dubbisu yaa lubbuu kiyya yaa damma kiyya utubaa jiruutiyyaa ati bar anaaf jireenya kana keessatti utubaa furtuu jiruutiyyaati si qabaachuu kiyyat hedduun gammadan jettu seetaa maaltu ta'e isinitti fakkaata? Dhumarra barreeffama gara xumuraa bira yeroon gahu barreeffamichi maal jaaseeta? Yoo maal jee gaarii isinitti fakkaata? Barreeffamichis akkasaa barreeffamoota jaalalleewwan waliif barreessan babbareedaa akkanaa argachuu feetan 80 maal irratti okkee jechuun ergaa waa ta'e